mootummaa misoomawaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu uummanni isaa bonaaf gannaa hojjetee wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuun hiyyummaa lagatee of danda'ee jiraachuu akka danda'u taasisuuf karoora imala badhaadhinaa baafatee hojiitti galeen jijjiiramni hin haalamne galmaa'etu jira. Bu'uuruma kanaan aanota godina Harargee Bahaa duraan qamadii gargaarsaan alaa galuun gargaaramaa turan waggoottan 3 qamadii jallisii bonii harka isaaniitiin oomishaa turanitti garaagarummaa qamadii gargaarsaan fudhachaa turaniitii fi qamadii harka ofiitiin oomishatan arguun qamadii gargaarsaa balaaleffatanii tooftaalee qonnaa mootummaan bocee gadi buusee hojiirra oolchuun dhaadannoo gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti jedhuun hojiitti galanii bara 2017 kanattis kan duraa caalaa misooma qamadii jallisii bonii cimsanii hojjechuu irratti argamu. Fakkeenyaaf amma kan argamnu godina Harargee Bahaatti aanaa gammoojjii horsiisee bulaa Mayyoo Mulluqqee ganda Hariirgaa keessatti. Aanichatti gandi Hariirgaa gandoota waggoottan darban keessa qamadii jallisii bonee oomishuun bu'aa qamadii jallisii bonee dhandhamatan keessaa sadarkaa duraa irratti argama. Bu'uuruma kanaan aanaa Mayyoo Mulluqqeetti gandoota biroo kan akka Mojoo Walxiyaa, Gabiibdaa, Gobeellee fi kan kana fakkaatan keessatti misoomni qamadii jallisii bonee bal'inaan hojjetamaa jira.